Waa'een Kooriyaa Kaabaa yookaan irra caalaa kan himamu waa'ee shaakala niwukilaaraa fi qocolloo biyya ollaashee Kooriyaa Kibbaa akkasumas Ameerikaa waliin taasiftudha. Odeeffannoo bal'aan waa'ee biyyattii agarsiisan waraanaa fi yaalii niwukilaaraa irraan kan hafe wanti gadi fageenyaan beekamu muraasa. Sababni isaa immoo biyyattiin addunyaarraa qofaatti of daangessitee jiraachaa waan jirtuufidha. Lammiileen biyyattii carraa miidiyaa fi intarneetii hordofuu waan hin qabneef waan addunyaan keessa ooltu waan quba qaban hin fakkaatu. Jaarraa kana keessa addunyaa intarneetii hin qabne keessa jiraachuu tilmaamuun ni danda'ama gaaffiin jedhu gaaffii ulfaataadha. Sanuu yeroo ammaa kana addunyaan mandara tokko taatee yeroo itti mul'attuu fi tajaajiltoonni jireenyaa namaa waliin wal qabatan intarneetii fi odeeffannoo guyya guyyaan argamu irratti hirkate kanatti akkamitti biyyi tokko addunyaa keessaa baatee intarneetii malee jiraatti gaaffiin jedhu ulfaataadha. Gaaffii deebii hin qabnedhas. Kooriyaa Kaabaatti garuu akka namoota biyyaa kan biroo odeeffannoo haaraas ta'ee tajaajiloota teekinooloojii salphaatti raawwataman argachuun salphaa miti. Wantoonni hedduun heeraa fi seera biyyattiin daangeffamaniiru. Wantoota biyyattii biyyoota kaan irraa adda taasisan keessaa dhimmi seera biyyattii yeroo hunda ijoo dubbii ta'ee mul'ata. Biyyoota biroo hedduu keessatti dhimmoonni akka seeraatti jiraachuun isaaniiyyuu namni hin tilmaamnee fi hojii idilee isaa keessatti guyya guyyaan raawwatu Kooriyaa Kaabaa keessatti adabbii cimaa hordofsiisa. Seerota dinqisiisoo Kooriyaa Kaabaa qofaa keessatti hojiirra oolaa jiran keessaa ja'an haa ilaallu. Inni jalqabaa of ajjeesuu fi of ajjeesuuf yaaluun hanga dhaloota sadiitti nama adabsiisa. Miseensa maatii keessaa namni tokko yoo of ajjeese yookaan yaalii of ajjeesuu raawwate adabbiin isaa miseensota maatii guutuu eeggata. Yakka of ajjeesuu qofaa utuu hin taane yakkuma kamuu raawwachuun maatii hanga dhaloota sadaffaatti yookaan akaakayyuu abbaa ilmaa adabsiisuu danda'a. Gabaasaaleen tokko tokko ragaa qabatamaan nama of ajjeesuu yaalee du'aan akka adabamu itti murtaa'ee akka hin jirre mormu. Garuu adabbii hidhaas ta'u yookaan waraanatti erguu akkasumas adabbii maatii eeggatu dabalatee heeraan tumameera Kooriyaa Kaabaatti. Maatii qofaas utuu hin taane yakka nama dhuunfaa tokkos hoogganaan waajiraa yookaan dhaabbanni inni yookaan isheen hojjettullee adabbii isaa jalaa kan ba'an miti. Yakka raawwatameef itti gaafatamummaa qabu. Kanaaf Kooriyaa Kaabaatti namni namaaf jecha utuu hin taane ofiif jedhee yakkoota adda addaa irraa wal dhorka. Akkasis ta'u garuu biyyattiin biyyoota addunyaa namoonni baay'inaan keessatti of ajjeesan keessaa tokko akka taatedha gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa kan mul'isu. Lammaffaa irratti seerota ajaa'ibsiisoo Kooriyaa Kaabaa keessaa kan argannu muguu fi kolfuun haalli itti nama adabsiisu ni jira. Waltajjii pireezidantii biyyattii Kim Jong Un haasawaa taasisuu irratti rafuu yookaan muguun adabbii du'aa fiduu danda'a. Namoonni hedduun haala kanaan ajjeefamaniiru. Akka fakkeenyaatti bara 2015 ministeera ittisaa Kooriyaa Kaabaa kan turan Haayoon Yoong Chool namni jedhamu waltajjii Kim Jong Un qondaaltota waraanaaf ajaja dabarsan irratti hirribni shellim waan isa gooteef namoota 100 ol fuulduratti rasaasa farra xiyyaaraatiin ajjeefamuun ni yaadatama. Qondaalota qofaa utuu hin taane namni kamuu utuu pireezidantichi haasaa taasisuu muguun hin eeyyamamu. Waggaa waggaan gaafa adoolessa 8 kolfuunis baay'ee dhorkaadha. Guyyaan kun guyyaa abbaan pireezidantii Kooriyaa Kaabaa Kim Il Sung bara 1994tti du'an waan ta'eef guyyaan sun yaadannoo kanaaf oola. Guyyaa kana kolfuu mitiiti sagalee guddaadhaan haasa'uun shubbisuun yookaan alkoolii dhuguun seeraan daangeffameera. Seera kana kabajuu dhabuun ammoo gara kaampii waraanaatti ergamuu yookaan ajjeechaa hordofsiisuus danda'a. Pireezidantichi aangoo kana maatii isaarraa dhaale. Hamma dhaloota sadiitti biyyattii bulchaniiru. Akaakayyuu isaa abbaa isaa fi ilma yookaan Kim Jong Un jechuudha. Isaan booda ammoo intalli isaa aangoo akka qabattutu eegama. Siidaan isaanii daandii guddaa irratti waan dhaabbatee jiruuf lammiileenis ta'ee turistoonni miila isaanii jalatti akka jilbeenfatan dirqisiifamu. Walumaa galatti Kooriyaa Kaabaa keessatti maatii Kim Jong Un fi namoota siyaasaa kan kabajuu dhabuun akka biyya ofii ganuutti ilaalama. Baatii amajjii darbe keessa haati tokko suuraa pireezidantii duraanii Kim Il Sung kan abidda keessa bu'ee osoo hin taane ijoollee ishee baraaruuf yaaluun hidhaan akka ishee mudatee gabaafamee ture. Mana ofii keessattis yoo ta'e
Suuraa moototaa isaanii irraa dhukkee haxaa'uu dhabuun illee nama yakkamaa gochuuf gahaadha. Kabaja pireezidaantichaaf lammiileen biyyattii kamuu maqaa pireezidaantii amma jiruun wal fakkaatu yookaan maqaa Kim Jong Un jedhu fayyadamuu hin danda'ani. Kanaaf jecha daa'imman isaaniitiif maqaa kana moggaasuun yookaan baasuun hin yaadamu. Namoonni durayyuu maqaan isaanii Kim jedhamu hundi maqaa isaanii akka jijjiiratan taasifamaniiru. Kana malee seerri Kooriyaa Kaabaa sadaffaa fi ajaa'ibsiisaan fiilmii fi muuziqaan biyya alaa dhorkaadha. Muuziqaa biyya alaa dhaggeeffachuunis ta'ee fiilmii biyya biraa ilaaluun akka yakka guddaatti ilaalama. Biyya sanatti lammiileen waa'ee fiilmiiwwan Holiwuudii fi Booliwuud wanti beekan hin jiru. Namni fiilmii Ameerikaa utuu ilaaluu qabame ajjeefamuu danda'a. Fiilmii Hindii ilaaluun ammoo mana hidhaa nama buusa. Kana malees fiilmiiwwan saalqunnamtii ilaaluu fi rabsuun kallattiin adabbii ajjechaa namarraan ga'a. Kana malees televezyiinii barbaadan ilaaluun dhorkaadha. Kooriyaa Kaabaa keessaa chaanaalii televezyiinii mootummaa 3 qofaatu jira. Sadan sana lammiileen biyyattii akka barbaadanitti jijjiiranii ilaaluu ni danda'u. Sanaan ala yaaliin taasifamu ammoo heera mootummaa cabsuudhaa adabbiis qaba. Tajaajilli intarneetii nama hundaaf hin jiru. Namoonni intarneetii akka fayyadaman eeyyamamuuf hooggantoota siyaasaa fi maatii isaanii akkasumas barattoota manneen barnootaa qarootti baratanii fi kutaa waraanaa dhimma saayibarii irratti hojjetan fa'i qofaafidha. Isaan iyyuu marsariitiiwwan dhorkaman yookaan qoqqobbiin biyyattii irra kaa'amee akka hin fayyadamne dhorkamu. Ammaaf to'annoo mootummaa jalatti marsariitiiwwan 28 qofaatu akka fayyadamaniif eeyyamame. Waayifaayiin biyyattii keessa hin jiru. Bilbilas ta'ee kompiitaroota kan akka Maakii fi Aayifoonii fayyadamuunis dhorkamaadha. Akeekni seerota kanneenii dhiibbaa biyyoota alaa hambisuu akka ta'e ni himu warri biyyattii. Seerri Kooriyaa Kaabaa inni arfaffaan bashannanaaf biyya biraa deemuun dhorkaadha. Bashannanni haafuuti bilbila biyya biraatti yookaan biyya alaatti bilbiluun yakka. Bara 2007tti namni bilbila idil addunyaa internaashinaal kool hedduu taasise tokko ajjeefameera. Dhimmi addaa biyya alaatti nama bilbilchiisu yoo jiraate dhimmichi ilaalamee heeyyama mootummaatiin eeyyamamee fi bilbilamuu danda'a. Bashannanaafis ta'ee yeroo boqonnaa biyya biraatti dabarsuun hin eeyyamamu. Yeroo baay'ee namoonni Kooriyaa Kaabaa irraa gara biyya biraa deeman hedduun biyyattiin deebi'anii. Kanaafidha heeyyama mootummaatiin alaa gara biyya alaa yaaduun kan hin danda'amne. Biyya alaa qofaa osoo hin taane baadiyyaarraa gara magaalaa guddoo biyyattii Pyongyang galuuf mootummaatti iyyatamee yoo eeyyamame qofaadha kan seenamu. Seerri gara biraan Kooriyaa Kaabaa keessatti ajaa'ibsiisaa ta'e jiinsii uffachuu fi rifeensa akka fedhanitti sirreeffachuun dhorkaadha. Seerri uffannaa jiinsii dhorkuu wayita ragga'u mormii hedduu kaasee ture. Garuu akka seeraatti tumamee hojiirra ooleera waan ta'eef seera kabajuun dirqama lammiileeti. Kanaaf jiinsii uffachuun akka mallattoo kaapitaalizimii leellisuuti waan ilaalamuuf namni kamuu jiinsii uffachuun hin eeyyamamuufi. Dubartoonnis yeroo maraa uffannaa jilbaa ol mul'isuu uffachuun dhorkamaadha. Akkaataa rifeensa mataa itti sirreeffatan waan murtoo mootummaatiin lafa taa'edha. Akka biyyattiitti akkaataa namni rifeensa ittiin sirreeffatu gosa 28tu jiru. Isaan keessaas 18 kan dubartootaati, 10 ammoo kan dhiirotaati. Kanaan ala akkaataa rifeensa koo waliin deemuttiin sirreeffadha jechuun heera cabsuudha. Adabbii cimaas qaba. Namni heeyyama isaa malee kan mootummaa yookaan Kim Jong Un fakkeessee murate ammoo adabbiin isaatu olaanaadha. Du'a ta'uu danda'a yookaan fedhiin alaa waraanatti geeffamuu danda'a. Seerri ajaa'ibsiisaa fi dinqifachiisaan Kooriyaa Kaabaa kana qofaan hin dhaabbatu. Kooriyaa Kaabaa keessatti wanti hedduun kan daangeffamee fi dirqamaan raawwachiisuu waan ta'eef gaaffii mirgaa fi dimokiraasii biyyattii rakkoo guddaa keessa akka jiru kanneen mirga namoomaaf falman ni ibsu. Fakkeenyaaf namni tokko hangamuu yoo duroome konkolaataa hedduu bituu fi meeshaalee faayaa hedduu bitee godhachuu hin danda'u. Qabeenyi irraa hafaan yoo jiraate deeggarsa waraanaaf akka oolfamu taasifama. Konkolaataa bituun kan eeyyamamu namoota muraasaaf qofa. Qondaaltonni mootummaas kanneen dhiira ta'an qofaatu konkolaataa konkolaachisuu danda'a. Dubartoonni poolisa tiraafikaa ta'an iyyuu konkolaachisuun isaaniif hin eeyyamamu.
filannoon hojii fi ogummaa nama dhuunfaa kan murtaa'u utuu hin taane fedhii biyyattii irratti hundaa'uun mootummaan murteessa. Kanneen ajaja kana hin fudhanne ammoo gara leenjii waraanaatti ergamu. Tajaajilli waraanaa dirqamaa nama kamiifuu dhiirotaaf waggaa 10 dubartootaaf waggaa 7. Dilbanni guyyaa hojii waloo duulli qulqullinaa itti geggeeffamu yoo ta'u guyyaa kana qulqullinni hundi harkaan kan raawwatamuu fi meeshaalee fayyadamuun kan itti hin eeyyamamnedha. Haala biyyoota kaan irraa adda ta'een ammoo daldalli fi fayyadamni qorichaa sammuu namaa doochuu akka seeraatti adabbii tokko illee hin qabu. Intalli gaggeessaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un aangoo abbaa ishee akka dhaaltu maddeen intelijeensii amanamaarraa mirkaneeffachuu Kooriyaan kibbaa ibsuu Reuters gabaaseera. Kim Jong Un biyya icciitiin ishee hin beekamne Kooriyaa Kaabaa gaggeessa. Jireenyi dhuunfaa isaa fi maatii isaas akkasuma. Adoolessa bara 2022 Riisool-juu erga Kim Jong Un waliin mul'attee booda haadha manaa isaa ta'uun beekame. Ergasii booda miidiyaaleen Kooriyaa kibbaa Kim haadha manaa isaa waliin ijoollee 3 qabaachuu akka hin oolle gabaasanii. Fulbaana bara 2013 taphataan kubbaa faakkoo Ameerikaa duraanii Deniz Rodman dippiloomaasii kubbaa faakkoo jechuun daawwannaa Kooriyaa Kaabaatti taasisee Kim Jong Un intala durbaa akka qabu hime. Waa'ee intala Kim Jong Un Juu Aayee dhaga'een ture. Haadha warraa Kim waliinis wal argee haasa'eera jechuun Deniz barruu The Guardianitti hime ture. Dubbiin Deniz Rodman dhugaa yookaan soba ta'uu isaa Kooriyaa Kaabaa irraa osoo hin dhaga'amin yeroo dheeraa ture. Gaafa sadaasa 19 miidiyaan Kooriyaa Kaabaa suuraawwan Kim Jong Un fi intala isaa hedduu gadi lakkisuun yeroo dheeraaf waa'een ishee haasa'amaa ture. Kim intala qabaachuu isaa ifatti barame. Intalli Kim Jong Un kun uummatatti mul'achuun ishee Kooriyaan misaayila ardii qaxxaamuruu dhukaasuu caalaa namoota waa'ee biyyattii xiinxalan qalbii hateera jedha gaazexeessaan BBC Seoul jiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un aangoo dhaalchisuuf intala isaa filachuu ejensiin tikaa Kooriyaa Kibbaa kamisa miseensota paarlaamaa Kooriyaa Kibbaatti himeera. Intalli Kim Jong Un Kim Juu Aayee jilawwan garaa irratti argamuun ishee fakkeenyaaf ayyaana hundeeffamaa raayyaa waraanaa uummata Kooriyaa Kaabaa daawwannaan ishee masaraa kumsuusaan sun dhimmoota imaammataa murtaa'an irratti yaada kennuun ishee mucayyoon kun aangoo abbaa ishee dhaaluuf akka kaadhimamtee agarsiisas jedhu. Juu Aayee intalli Kim Jong Un intala dhala tokkittii bulchaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un fi haati warraa isaa Riisool-juu horatanidha. Nis kan jedhamu ammoo Kim Jong Un ilma hangafaa kan biraa akka qabu amanama. Ilmi isaa kun beekamtii kan hin kennamneefii fi miidiyaa Kooriyaa Kaabaa irrattis mul'atee kan hin beeknedha. Oduun intala tana qabaachuu isaatu jalqaba kan barame maddaa hin eegamne irraa ture. Intalli Kim Jong Un kun fulbaana abbaa ishee wajjin gara Beejingii imaluudhaan Chaayinaatti qophii agarsiisa waraanaa Chaayinaa irratti argamte. Buufata baaburaa Beejingii abbaa ishee waliin baabura sibiila uffate irraa yeroo bu'anis mul'ataniiru. Rifeensa dheereffattee deemti. Rifeensa dheereffachuun Kooriyaa Kaabaatti dubartoota umurii isheef hin eeyyamamu. Uffata diizaayinii haaraas uffatti. Biyya sanatti qaaliidha. Hawaasa Kooriyaa Kaabaa dhiironni olaantummaa keessatti qaban keessatti ilmi dhiiraa hangafaa osoo jiruu mucayyoon kun aangoo dhaaluuf fiixee ga'uun ishee ammoo ajaa'ibsiisaa ta'eera. Kanuma keessatti iyyuu ammoo Kooriyaan Kaabaa biyyoota addunyaa keenyaa 9 ciccimoo boombii niwukilaaraa hidhatan keessaa ishee tokkodha. Haa ta'u malee uummanni ishee agabuudhaanis dhumaa jira. Maarree waa'een Kooriyaa Kaabaa kanaan dubbatame kan numu miti. Haa ta'u malee har'aaf gabaabinatti kana isiniif qoonne. Asirratti maal jettu? Yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qooda. Yeroo jalqabaaf gara chaanaal keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa sa'aatii yartuun boodaa qophii gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.